yaa waaq intaloon kun durumayyuu intaloon kun garuu sammuun ishii gadhiiseera natti fakkaata. Sammuun ishii maraateera malee namni akkamti daa'ima arabaa fuudhee ittiin sirba akkatti. Mucaa arabaatiin akkamtis mucaa arabaa mucaa ofiiyyuu akkatti hamma kana akka hamma isheen duubaan kufuu kaatutti raasanitti ni sirbu mucaa manaa jechuudha. Mucaa waggaa tokko wayii amma akkasiin godhama dugdii yoo citee yoo qoleen cabee mucaa arabaa. Mee ijoolleen keenya dhugaa waaqa maaliif akkas taatu? Ijoollee arabaa fi mana arabaarraa yoo of qoxxabdanu kaameeraa waraabu. Mee arabni ituu akkamtee mucaa ishee akkana raafamee viidiyoo waraabamu hin eeyyamti jettanii yaaddu? Hin eeyyamte jettanii yaaddu dhugaa waaqa? Ijoollee arabaa meeqatu ijoollee keenya harkaa kufee isaanii lubbuu isaaniitti faradame beektu? Seexanillee biyya sanatti dhugaa waaqa nama gaaddi baraka biyya keenyaa miti sababii namatti barbaaddi seexanni biyya arabaallee dhugaa waaqa amma ijoollee keenya laala meeqa kufaa oolu ijoollumti keenya nunu meeqa kufnee guddannee maalirraa kufnee guddannee dugdarraa kufnee guddannaa si gadi kufnee mataadha miillaan kufnee guddannee sumaan hundeenyu sumaan andahuyyuu soofaa kanarraa kufaa oolte si gadi kufaa oolte achi kufa umaan taatu isheenan keenya isheen kan isaanii garuu waan ta'e xinnooma yoo kuftee waan ta'e taati waanuma xinnoorraa kufteellee yookaan dhiiga taate yookaan hin cabde yookaan waan ta'e taati ijoolleen biyya sanaa jechuudha. Kanaafuu ijoollee arabaarraa yoo of qoxxobameen ta'u ofumaa yoo ofiidhuma ofii yoo viidiyoo of waraaban hin wayyu ijoollee arabaa dhiisanii. Intaloon kun silaayyuu ani yaaddeera hedduugaa sammuun koo duwwaana ta'eera itti yeroo darbee viidiyoo hojjetteetti. Sammuun koo duwwaana ta'e sammuun koo hojjechuu dideera jettee viidiyoo wayii hojjetteetti jechuudha. Sababa kaadhimaashiiti. Kanaafuu sammuun ishii yoo didee kanallee dhugaa waaqa kan biyya isaa isanii galuudha malee mucaan kun akka tasaa ta'e duubaan osoo lafa dhooftee ma'assalaama kalaas. Achumatti dhume jireenya ishee jechuudha. Maaliif of eeggannoon hin godhamu dhugaa waaqa? Of eeggannoo maaliif hin godhamu? Follow ijoollee arabaa yoo hojjetame malee follow hin argatamu. Ijoollee arabaa yoo baatan malee follow hin argatamu. Sijjamar ijoollee arabaa maatti gooti Itoophiyaan ijoollee arabaa laalte maalti gooti? Ijoolleen Itoophiyaa yoo akka ishiin babbareeddu argitanitti ijoollee TikTok irra ijoollee arabaa moo maal lamaa gooti kan arabaa fidan. Arabni sun osoo argite amma dhugaa waaqaa labbalaadhuma bu'achuudha. Yeroo tokko isinitti meera ijoollee arabaa fi mana arabaa warra waraabee waan ta'e jechuudha. Mana arabaa keessa waraabdee nyaata arabaa waraabdee waan hundumaa waraabdee otoo isheen hin beekin qax gooteetu biyyaan akka isheen geesse madaamiin qaxxettee otoo isheen hin beekin jechuudha. Harka duwwaa ishee booletti argamsiiste jechuudha. Amma immoo araboonni baay'ee sireesiidha karaa kana. Ofii isaanii yoo nama miidiyaa ta'ani fakkeenyaaf nama keessaa namni jiramti anama fakkeenyaaf nama miidiyaati of waraabuun danda'a mana koo waraabuun danda'a daa'imman koo waraabuun danda'a sanuu akka ni barbaadu ta'u waraaba sanuu waan sirreessee waraaba sanuu ijoollee koo faa yoo ta'e immoo akka tasaa ta'e yookaan sirreessee waraabuun danda'a kan akka ta'e garuu akka namni dhufee kallattiuma namni abbaan ta'e alaa dhufee namni miidiyaa zau jedhee mana kana akka waraabuun barbaadu. Anallee akkanumatti ta'an hin qophaa'in akkana waraabuun barbaadu. Maaliif miidiyaadha kaakun? Takkaa wanti ta'e miidiyaa irratti baanaan baheedha jechuudha. Hin deebi'u iddoo argetti seevii ta'aa deema waan ta'eef. Kanaafiyyuu arabnillee akkasuma arabni siireesiidha. Even viidiyoo waraabuu mititii suuraa kaasuuf illee waan isaan ta'an hin beektu sin araboon. Ijoollee isaanii miidiyaa irra baasuuf immoo waan isaan sirreessaa oolan hin beektu. Rifeensarraa kee uffatarraa kee hamma maachiita amma maal ta'utti araboonni warri miidiyaayyuu akkasidha. Garuu ijoolleen keenya ijoollee madaamii fuutanii miidiyaa irra baatanii wajjin sirbuu sanummoo kunillee akka qaba akka mucaa namaa akkatti akka haadha biddeenaatti mucaa namaa fuutee hurguuftee borituu abbaan fa'aa arge keessattuu abbaan fa'aatu arge. Biyya arabaatti immoo haadharrayyuu abbaatu ijoolleedhaaf raafama garmalee abbaatu waa'ee ijoolleeti kan madaaminis akkuma jirtutti ta'ee jechuudha. Ijoolleen keenya of eeggannoo godhan nama meeqa kan ijoolleen arabaa harkaa kufte jedhamee irratti kufte jedhamee ijoolleen arabaa seexana qabdachuma waataanoo cillixettee faaduutii akka waan irraalleen haftuu nama meeqa kan mana hidhaa jiru shamarran meeqatti murtaa'ee jira.
maaliif of yaadattan dhugaa waaqa miira isa kana kan biraa adduma biraatti geeffadha biyyuma keessanitti gala garuu of eeggannoo dhabuudhaan yeroo baay'ee ijoolleen keenya akkashiin balaa keessa seentumoo asumaanis ilaala baay'een isaanii ijoolleen arabaa mucaan arabaa harkaa kuftee mucaan arabaan harkaa kuftee madaamiin akkas kun ishee akkasii jechuudha ishee akkasii ishee of eeggannoo hin qabne ishee miidiyaarra mucaa arabaa fiddee raafamtee jechuudha waan ta'e gootee balaa fiddi boodammoo jechuudha ofittis balaa fiddee maatiishittis jammar ofiishii fi maatiishitti fiddi malee oromoo waan ta'u hin jiru. Oromooni waan ishee godhu waan isheedhaa ta'us hin jiru yoo gargaarsaa malee yoo gaafa duutu reeffa gashuudhaaf gargaarsaa kana faa jedhanii faana bu'anii ashaangulliitti boo'ichaa godhan malee Oromoo waan miidhamu hin qabu kana irratti jechuudha garuu shamarran keenya waan baatanii beeka mana arabaa kalas ijoollee madaamii abadan dhugaa waaqa ijoollee madaamii jechuudha ana madaamiin kiyya baay'ee na jaallatti dhugaa waaqa. Ofiishii miidiyaa nafaana seenti akkan waan hundumaa fayyadamu beekti laayifillee nafaana seenti yuutuubii gosa sana tolaaltanii haga dhumaatti gadi buutanii tolaaltanii jirti nafaana seenti jechuudha dhimma hin qabdu garuu ijoollee ishiin jettu akka viidiyoo ani waraabu ishiin jettu hin jaallattu jechuudha ijoolleen ishii sirraanii isheen ofiishii waan arge gootee snaapii isaanii irratti yoo goote malee anaaf naan eeyyamtu sirriidha simooti ijoollee namaa sim jettee gadi baasoo jechuun situtti madaalama anatutti madaalama ijoollee kootti waan isheen fakkaattu waan isheen uffattu waan isheen taatutti ani ittiin hin madaalama jechuudha ijoollee kootti kanaafuu hawwi ijoollee yoo ta'e yeroo galtan waan isinii kennan deessu jaalala ijoollee yoo ta'e yeroo galtan hin deessu kan namaa garuu kan arabaa garuu akkasiin godhina dhugaa waaqa har'allee yoo si jaallattee har'allee yoo ishisiin jettee bor isumatu dubbisitti ta'a. Bor dubbisitti barbaannan har'allee PC sifaana taatee humaa miti siin jettee gaafa wayii lolli wayii dhufee marrajaa sitti ta'a dhugaa ijoollee koo miidiyaarra baastee mana koo maal godhe arabaatti biyya arabaatti siireesiidha jechuudha even yeroo footoo kaatullee jechuudha baakgiraawundii keetiin namni sirriitti sifaana mul'anna biyya arabaatti nama adabsiisa dhugaa waaqa footoo viidiyoo kee keessatti arabni faa argamna baay'ee nama adabsiisa dhugaa waaqa ani yeroo tokko istirahaa deemnee viidiyoo waraabaa viidiyoo ani dhimmuma koon akkana qabe of waraabaa garuu madaamonni jiru madaamonni jijjiru madaami isheen tokko siireesii taateetu akkanuma iddoo keenya ilaaltee ol kaate innaa madaami ishee argitee waraabaa jirta naan jette waraabaa jirta taanaan akkana madaamiin keessan seennee biyya kanatti birrii baay'ee nama adabsiisa miidiyaa irratti bahame jechuudha suuraan isaanii sun viidiyoon isaanii sun miidiyaa irratti yeroo bahu namni viidiyoo sana keessatti yoo of argite viidiyoo sana as buufattee si kasasti mana murtii birrii baay'ee nama adabsiisa itti madaam dhugaa waaqa kanaafu waan hin beekne baay'ee jira biyya arabaa keessa seera baay'eetu jira waan ta'eef of eeggannoo godhaa shamarran keenya waan baatan bichaa irratti xiyyeeffadha tiktookii keessa yoo ta'e ofiima keessan fayyadama ijoolleen arabaa fi mana madaamiirramu abadan of eeggadha booriifis hin fayyada gaafa walitti buutanii gaafa wal loltaniifis hin fayyada arabni gaafa har'a kana malaa'iktii taatee mataarratti haqna kee yoo si baatteeyyuu bor waan tokko taanaan isa kaleessa si yaadattu morma keerra dhaabbatti dhugaa waaqa kanaafu please of eeggadhaa dhugaa mastawaal ይፈልጋል wanti tokko mastawaalii barbaada xiniqqaaqes hin barbaachisaa jechuudha hubannaa fi of eeggannoo barbaachisa wanti baay'ee